Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 alaamanni keessan sa'a namni keessan nagaa afinaa guutuu isiniin jecha sagantaa keenya magaalaa Minneapolis qophii magaalaa koo Minneapolis qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin keenya torban lammaffaa ji'atti si'a tokko kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u sagantaa jiruuf jireenya magaalaa Minneapolis irratti rarra'e isiniif dhiyeessaa deemaa jirra. Har'aaf garuu torban lammaffaa bira dabree sababoota garaagaraatiin torban kana keessa isiniif dhiyaataa jira. Kanaaf dhiifama nu godhaa isiniin jecha gama sagantaa keenyaatti tarkaanfanna. Sagantaan keenya har'aa waa'ee kiraa manaatiif rakkinoota manaa wal qabatan mirgoonni kireeffattootaa maal fakkaata? Yeroo kireeffattoonni rakkatan gargaarsi magaalaa Minneapolis isaaniif qabdu maali waan jedhu kanaan dura isiniif dhiyeessinee turre. Har'as isuma irra deebinee gadi fageenyaan haasa'uudhaaf deemna. Gargaarsi kiraadhaan wal qabatu maali? Hirmaannaan hawaasaa magaalaa Minneapolisoo maal fakkaata waan jedhu irraa mari'achuudhaaf keessummaa tokko as istuudiyoo kiyyatti qabadhee dhiyaadhee jirra. Obbo kutaa ollaa fi walitti dhufeenya hawaasaa Minneapolis irraa obbo Anthony Taylor qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumuraatti sagantaa keenya waliif sheer godhaa waliin gahaa nu wajjin turaa isiniin jenna. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Obbo Anthony baga nagaan dhuftee duraan dursee gara Oromiyaa 11 itti aansuudhaan mee gabaabsiitii waa'ee keetiif gara hojii magaalaa Minneapolis akka hojjettu maaltu akkasii fide nutti hime? Yeah, first of all, it's an honor to be here, and thank you for this opportunity. Duraan dursee asitti argamuun kiyya anaaf kabajaadha. Carraa naaf kennitaniif galatooma. Beektaa ani jalqaba nama Milwaakiiti. Milwaakii Wiskansanitti dhaladhee guddadhe. Bara 2001tti gara magaalaa Minneapolis dhufe. Magaalaa Minneapolisitti hojjechuu jaaladha. Duubni seenaa kiyyaa barnoota. Naannoo manneen barnootaa aanaa Robinsdale'itti waggoota 16 barsiisaa ture. Yeroo achi ture sanitti ijoollee mana barnootaa oolmaa daa'immanii irraa kaasee hanga kutaa 12ffaa jiran wajjin hojjechuu dhugumatti baay'ee itti gammada ture. Bara 2001tti carraan hojii magaalaa Minneapolis keessa hojjechuu naaf dhufe. Ispeeshaalistii hawaasaa Afrikaan Ameerikaanii ta'uudhaan hojii jalqabe. Yeroo ammaa kana immoo hoogganaa hirmaannaa hawaasaa fi aadaa hariiroo ollaa fi hawaasa magaalaa Minneapolisiiti. Gahee hojii kana keessatti anaaf wanti barbaachisaan tokko akkamitti hawaasa kana gargaarra kan jedhu. Hawaasa keessaa dhufe qofa osoo hin taane hawaasa hunda jechuudha. Wantoota anaa fi hojii koo akkasumas dipaartimentii keenya gadi dhaaban keessaa tokko walitti dhufeenya hawaasa keenya wajjin qabnu jiddu galeessa godhachuu keenya. Ispeeshaalistoota aadaa ciccimoo 7 kanneen ogummaa isaanii guddaa gara magaalattii fidanii dhufan waliin dalaguun kiyya immoo carra qabeessa na taasisee jira. Isaaniin ala hojii kana hojjechuu hin danda'u ture. Namoonni dipaartimentii keenya keessa jiran hundi waliif akka maatiiti. Yeroo rakkoon ulfaatu jiruttis isaan waliin hojjechuun baay'ee salphaadha. Magaalaan teenya yeroo ulfaataa baay'ee keessummeessaa turte. Kanaafuu yeroo akkasiitti bu'uurri keenya walitti dhufeenya keenya ta'uu mirkaneeffannee jirra. Yeroo namoota garee kiyyaatii fi hojii isaanii hoogganutti aniin kun eebba qabaachuu kiyya hubadha. Namoonni wajjin hojjedhu namoota gaggaariidha. Magaalaa Minneapolis keessa dalaguu kiyyaafis gammachuu guddatu natti dhaga'ama. Ji'a fuuldura keenya jiru kana ji'a fulbaanaatti waggaa 9ffaa kiyya nan guuta. Gabaabumatti waa'een kiyyaa fi hojii kiyyaa kanuma. Galatoomii mee dipaartimentiin ollaa fi walitti dhufeenya hawaasaa maalinni? Yep, so the Department of Neighborhood and Community Relations is what we would call the engagement arm of the city. So what we do is dipaartimentiin ollaa fi walitti dhufeenya hawaasaa waan nuti harka hirmaannaa magaalaa Minneapolis jennee waamnuuni. NCR'n akkaataa hawaasa aadaa adda addaa magaalaa keenya keessa jiran hirmaachisuu irratti michoota isaa wajjin marii taasisa. Yeroo baay'ee dipaartimentiin keenya yaada uummataa argachuuf, gaafii gaafachuuf yookiin immoo odeeffannoo fi gargaarsa namoonni barbaadan isaaniif kennuuf jecha
hawaasa keessa deddeema. Yeroo oliif gadi deddeemnu kanatti hawaasa kana keessatti wantoonni barbaachisoo ta'anii fi beekamuu qaban kanneen jiran mootummatti hubachiifna. Wanti akkana goonuuf immoo bulchiinsi mootummaadhaa hawaasa miidhaan irra gahee jiru irra deebiidhaan akka hin miineef. Kanaafuu seeraa fi barmaatileen aadaa tokko tokko kan dirqama beekamuu qaban maal fa'aa akka ta'an iddoowwanii fi michoonni hawaasaa nuti waliin hojjannu eenyu fa'aa akka ta'an barsiifna jechuudha. Hojjettoonni keenya immoo walitti dhufeenya kana gadi fageenyaan qabatanii deemu. Dipaartimentiin ollaa fi hawaasaa waan baay'ee kanneen hojjeta jechuudha. Hawaasa adda addaa keessatti argamuudhaan inisheetiiviiwwan hirmaannaa hawaasaa jiran irratti isaan mariisisuudhaan gargaarra. Dabalataanis gareewwan dhaabbilee ollaa keenya wajjin dhimma kana irratti nu wajjin hojjetanis ni qabna. Gareewwan kunniin ammaan tana baay'inaan haga 70 ni ta'an. Akkasumas waajjirri dhimma baqattootaa fi godaantotaa hawaasa baqattootaa keenya wajjin hojjetus dipaartimentii keenya keessatti argama. Hojii daarektarrii fi gareen isii hojjetaniifis galata guddaa qabna. Dipaartimentiin keenya waliigalatti gara namoota 30 ni taana. Magaalaa Minneapolis keessatti dipaartimentii lakkoofsa xiqqaa qabu taanus magaalattii keessatti garuu humna guddaa qabna. Hirmaannaan hawaasaa baramaa ta'e maaliif barbaachisaa ta'e? You know, and this is one of the questions when I did this interview that I really thought about. Beektaa yeroo waa'ee gaafiif deebii kana yaadaa turetti waan irraa mari'anna jedhee ani yaadaa ture keessaa tokko isa kanaa fi barbaachisummaa hirmaannaa hawaasaati. Wanti kun akka miseensonni hawaasaa gadi bahanii dhimma magaalattii keessatti hirmaataniif carraa uuma. Hojjettoota gara hawaasaatti waan finnuuf hirmaannaan hawaasaa baay'ee barbaachisaadha. Karaa kanaan yaada hawaasaa irraa fudhanna. Hirmaannaa hawaasaatiin yaadni hawaasa irraa fudhatamee murtiin dabra. Yeroo tokko tokko garuu osoo yaada hawaasaa hin fudhatin murtiiwwan dabrantu jira. Inni kun guutumaan guututti dogongora. Ani hojii hirmaannaa hawaasaa keessa tureera. Hirmaannaa hamaa fi hirmaannaa gaarii fi qulqulluu ta'es argee jira. Hirmaannaan hawaasaa gaariin qulqulluu ta'anii hawaasatti dhiyaachuu, hawaasaaf kabajaa qabaachuu fi dhimma qabattee jirtu maal akka ta'e ifatti ibsachuudha. Waan ani arge keessatti namoonni hirmaannaa hawaasaa kana akka sanduuqa mirkaneeffannaatti itti fayyadamu. Yoo akkas goote waan barbaaddu qofa osoo hin taane waan hin barbaannes addaan baafatta. Sa'aatii hawaasa wajjin mari'achuu qabdus addaan baafatta. Waan harkaa qabdu qabattee dhufteeti hawaasa kiyya na dhageeffadhaa, wanti an harkaa qabu waan akkanaati. Dhimma kana irratti yaadni keessan maali jettee gaafattee yaada irraa fudhatta. Wanta ammaan tana gochuuf deemnu irratti yaadni keessanoo maali jedhee gaafatee kutaan keenya hawaasa hirmaachisaa jechuudha. Wanti ani miseensota garee kiyyaatti himu tokko yoo jiraate humnaa ol waadaa hawaasaaf hin seeninaa. Yoo seentan immoo waan jettanii gadi hin hojjetinaa kan jedhu. Akkanatti fakkaatutti hirmaannaan hawaasaa sirnaan raawwatamuu qaba. Hirmaannaan hawaasaa yoo sirnaan raawwatame walitti dhufeenyatu uumama. Yoo bade immoo hawaasa irratti miidhaan tokko dhaqqabsiifameera jechuudha. Kanaafuu galmi hirmaannaa hawaasa keetii maali kan jedhu ifatti beekamuu qaba. Hirmaannaa keessatti galmi kee maali wanti jedhu baay'ee barbaachisaadha. Thank you ammallee galatoomi. Murtiilee magaalaa Minneapolis dabarsitu keessatti dhiibbaa akka qabaataniif karaaleen magaalattiin hawaasa ittiin affeertu maal fa'a? You know, there are many ways that communities can get involved. I'll talk about some of the karaaleen miseensonni hawaasaa hirmaannaa hawaasaa keessatti ittiin hirmaachuu danda'an hedduutu jira. Walgahii miseensota boordii fi komishinarootaa irratti, karaa dhaabbilee ollaatiin, walgahii fi dhaddacha mana maree magaalaa Minneapolis irratti hirmaachuudhaan, karaa marsariitii magaalattii lims.minneapolis.mn.gov deemuudhaan, akkaataa manni maree magaalaa fi kantiibaan magaalaa Minneapolis imaammataa fi seera irratti filannoo geggeessan daawwachuu fi yaada kennachuudhaan, dhimmoota adda addaa irratti duula hirmaannaa hawaasaa keessatti hirmaachuun, qunnamtii fi walitti dhufeenya hawaasaa itti fufiinsa qabu ijaaruudhaan, inni biraa immoo karaan hawaasni murtii kennuu keessatti
ittiin hirmaachuu danda'u sagalee kennuudha. Karaa murtii kennuu keessatti hirmaachuudhaan dhiibbaan ittiin uumamu keessaa tokko filannoo irratti hirmaachuudhaan sagalee ofii kennuudha. Dursanii sagalee kennachuu, sagalee poostaan kennachuu fi guyyaa filannootti qaamaan argamanii filachuudhaan hirmaachuu keessatti Minneapolis guutuu biyyattii keessatti sadarkaa olaanaa qabdi. Anaaf filannoo keessatti hirmaachuun karaa ijoo namni tokko murtii magaalaan dabarsitu keessatti ittiin hirmaachuun dhiibbaa uumuu danda'u. Wantoonni ammaan tanatti magaalaan Minneapolis yaada uummata irraa itti barbaaddu maal fa'aatu jira? There are so many things that people can look for and input right now. Ammaan tanatti hojiiwwan yaada uummataa barbaadan hedduu. Projektiiwwan hawaasa keenya muraasa kanneen dhugumatti yaada uummataa barbaadan isiniif hima. Projektiiwwan barbaachisoo ta'an kanneen keessaa Upper Harbor Terminal isa tokko. Inni kun carraa yaada kennachuu qofaaf osoo hin taane waan yaada uummataa irratti hundaa'uudhaan hojjetamaa jiru. Waan uummanni barbaadee isaaf godhamaa jiru akka daawwattaniif isin gargaara. Naannawa Keemaarti duraanii kan Nicolet Avenue gubbaa jiru fudhachuus ni dandeettan. Projektii gaafii hawaasaatiin jijjiiramee ijaarsa irra jiru. Kun hundi hirmaannaa hawaasaa irraa dhufe. Projektiiwwan lamaa fi achii ol ta'an kanneen biroo kan akka projektii Surrey and Chicago Avenue fi George Floyd Square irratti hojjetamaa jiran kaasuun ni danda'ama. Hirmaannaan uummataa baay'ee barbaachisaadha. Wantoota kanneen hundaa gama marsariitii magaalaa Minneapolis deemuudhaan argachuu ni dandeettan. Ammaan tanatti projektiiwwan hojjetamaa jiran hedduu. Akka ani yaadutti wanti guddaan namoonni marsariitii magaalattii daawwachuu akkasumas bulchitootaa fi hooggantoota isaanii dubbisuudhaan waan hedduu baruun barbaachisaadha. Wanti jala sararee isinitti himuu barbaadu tokko garuu waggoota kurnan as dhufaa jiran kana keessatti magaalaan Minneapolis guutumaan guututti karaa ijaarsa bu'uuraalee misoomaatiin iddoowwan uummataa jijjiiraman guddina dinagdee fi waan adda addaatiin magaalaa biroo fakkaachuun isii hin hafu. Walumaa galatti hawaasa kana keessatti waan hedduutu jijjiiramuuf deema jechuudha. Yeroo hundaa wanti ani nama gorsu dhimma magaalattii keessatti hirmaachuudhaaf gama marsariitii magaalattii deemuudhaan daawwadhaa kan jedhu. Waa'ee carraalee hirmaannaa hawaasaa magaalattiin qabdu namoonni baruu barbaadan akkamiin baruu danda'u? Yeah, and I just talked about that too. So the newsletters, I think, are important. You can go to our monthly newsletter as well to get more information. Tole, waa'ee karaalee namoonni carraalee hirmaannaa jiran ittiin baruu danda'anii baay'eetu jiran. Gama barruu oduu dipaartimentii komishinii magaalattii irraa torban lama bahuutiin, gama barruu oduu kutaa hariiroo ollaa fi hawaasaa irraa ji'a jahaan bahuutiin, gama barruulee oduu miseensota mana maree magaalaa adda addaatiin, karaa TV magaalaatiin, karaa miidiyaa hawaasaa magaalattiitiin, karaa walgahiiwwan dhaabbileen naannoo kutaalee magaalaa yookiin misoomsitoota wajjin qopheessan irratti hirmaachuutiin, yeroo tokko tokko immoo karaa sagantaawwan hawaasa daandii magaalattii irratti geggeeffamaniitiin hirmaachuun baruu ni dandeettan. Sagantaa keenya xumuruun duratti wantoonni ati daawwattoonni keenya beekuu qaban jettee yaaddu jira? Yeah, and again, thank you for allowing me to be here in this space. I really appreciate the time that you're allowing me. Eeyyeen, ammas irra deebi'uudhaan carraa naaf kennitanii asitti argamu kiyyaaf hedduu galatooma. Wanti ani akka namni sirriitti hubatu barbaadu tokko hirmaannaan hawaasaa baay'ee murteessaadha. Yaanni isin kennitan murteessaadha. Sagaleen keessan barbaachisaadha. Sagaleen keessan murteessaa waan ta'eef dhugaa qofa dubbadhaa. Walgahiiwwan hirmaannaan hawaasaa irratti geggeeffamu hunda irrattuu hirmaadhaa. Lammaffaa irratti wanti ani hawaasa gorsu murtii magaalaan kennitu keessatti filannoodhaan akka hirmaattan isin gaafadha. Gadi baatanii filachuu qabdan. Sagaleen keessan akka dhagahamu godhuu qabdan. Karaaleen kunniin karaa murtii hooggansi magaalaa fudhatuu fi isinii fi maatii keessan irratti dhiibbaa uumuu danda'u waan ta'eef isinis keessatti qooda fudhachuudhaan dhiibbaa uumaa. Sagantaa keenya xumuruun duratti wantoota ani baay'ee irra deebi'ee ibsuu barbaadu keessaa tokko hariiroo uumuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu. Akka hawaasaatti yeroo garii murtiiwwan ulfaataa ta'an murteessuu yeroo qabnutu jira. Yeroo tokko tokko waliigaluu dhabuu irratti waliigalla.
Garuu hariiroo nuti qabnuu fi akki nuti rakkoo uummataa itti furru murteessaadha. Waanuma fedheeyyuu taanaan hawaasa miidhuu hin qabnu. Wanti guddaan isa natti fakkaata. Xumura irratti lakkoofsi 311 waan hunda caalaa faayidaa qaba. Sarara bilbilaa afaanota garaagaraatiin nama gargaaruu danda'u. Kanaafuu irratti bilbiltanii gargaarsa argachuu ni dandeettani. Gaafii qabdan hundaaf deebii argachuun immoo ummataaf baay'ee barbaachisaadha natti fakkaata. Obbo Taylor hedduu ulfaadhu sa'a kee fudhattee nu biratti argamu keetiif. Thank you for joining us today. Thank you, sir. Egaan kabajamtoota daawwattoota magaalaa koo Minneapolis sagantaan har'aaf isiniif qopheessine kana fakkaata ture. Sagantaa kanarraa waan hedduu barattanii jirtan jennee abdanna. Garuu dhaamsa aadeeffannee walitti dhaammachuu keenya hin dhiifnu. Dhimma manaatiin wal qabatee, dhimma kiraa manaatiin wal qabatee, kanneen mana dhuunfaatii qabdanis, kanneen kiraa keessa galtanis mirgi keessan maal akka fakkaatu gara marsariitii magaalaa Minneapolis deemuudhaan daawwadha. Namoonni murtii magaalaan Minneapolis kennitu keessatti yaada keessan gumaachuu barbaaddan murteen magaalaa tokko keessatti murtaa'u hawaasa keessa jiraatu hunda isaa waan walii qabatuuf hawaasni keessanas qooda keessaa haa fudhatuun yaamicha keenya. Sagantaa magaalaa koo biraatiin hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha.